niwukileer boombiidhaan seexana sodaachisuu hin dandeessu. Sababni isaa warra biyya bulchaniif gurguddoota warra akka Fara'oon fa'aa mootota dur turan har'as kan jiran baay'ee isaanii qabate waan ittiin isaan wal sodaachisan harka isaaniitti kenneera. Seexanni wanti sodaachisu biyya lafaa kanarraa tokkoof tokko faarfannaa galata sodaata. Qabdee si qabee namaa gadi si godheedhee xaxaa sitti tatee achi kee dhaabattee galateeffatte isaan bakka innaa ittiin tolu. Nama si miidhe gaafate galateeffattu akka waan ati jecha guddaatti hin jetteetti keessaa miidhamaadha bara. Nama baay'ee si miidhe Waaqayyo bara kee eebbisu yoo jetteen si sodaata. Kana hin beektan mitis. Yoon dullaan duukaa bu'ee dheeti na aaruu danda'a namni jettu miti takka. Namnas eenyuun iyyuu haa ta'u baay'ee miidhamaa taatee nam miidhamettee bu'uura miidhama sana kee dhaabattee gaafa ililchitu namni si sodaata dinni sodaata. Sodaachisan nama galata baatudha malee nama eeboo baatu mitiin jedhe. Namni sodaachisa kilaashii baatu isa galata baatu caala. Mee nami galgalaan na sodaachiseen hiikkattee baata miti hidhattee baata. Na dhagaan jiru abbeessa bakka namoonni numti muraasi warri na dhageessan isa hiikkatte iyyuu deebitee hidhatta galgala kana. Ergaan sirratti dubbadha qullaa warri si beekan harka duwwaatti warri si beekan kana booda hidhachuu kee beeku. Mandaratti naannootti magaalaa keetti sodaachisaa deemte. Sababni isaan sitti miila keetti kophee haaraa qaama harka keetti akkas mataa keetti gonfoo waaqarraa tuffifama. Dhagni kee guutummaan maddaa sibiilaa ta'a. Dibata lafarraan otuun ta'a dibata waaqarraatiin. Isa si hangaafsiisuun dibamtee baata. Kana hin dubbifanna. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 hundi baasa hundi keessa baasa wal duukaa dubbisuudhaaf Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 13 jalqaba. Akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. Qallaaliin biyya dhugaa Waaqayyooti mee itti fufaa nuyi wallaansoo wal qabna miti. Warra aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessa biyya lafaa kana keessa jira warra seerratan itti fufaa. Maccaa furoota hamminaa eessa keessa achi deebi'a. Loltuu Kiristoos mata duree yeroo ta'an dubbata. Adaraa keessa immoo na ilaala. Kutaabti kun kan ni lollu sabantii waaqaa keessaa. Gara keenyatti immoo gaafa deebi'u seexana sabantii waaqaa lafa kana seerratu dhiisi. Namni hantuuta mana keeyyaatti mormaa ol halkanii guyyaa si aifatu Waaqayyo deema. Kan inni itti wallaansoo wal qabu tafkiidha. Seexana tafkiinatti argee wallaansoo wal qabaa namni keenya baay'een isaa. Matureen irratti caaffatee dhufuu amma nama tokko raajii yoo Waaqa itti dubbate haa argu jedhee hantuuta mana koo keessa jiru kana yaa Waaqayyo balleessuu hin dandeessa yoo ta'e natti dubbadhu. Waa'ee hantuutaarraa yaada kee kaas. Kiristiyaana jechuun hantuutaan isa mormotuu hin taane Luusifer cifroota qilleensa kana keessa jiran warra bantii Waaqaa kana gadi seerratan lafa kana warra mootota qabatan biyya warra biyya bulchan warra qabatan hafuurota hamminaatiin wallaansoo wal qabneedha. Amma gaa loltuun Kiristoos Kiristiyaana akka isaatii wajjin wallaansoo qaba miti. Waldaan Kiristiyaana waldaa akka isheetii wajjin wallaansoo wal qabdi miti. Yeroo baay'ee akka nuyi mucaa Waaqayyoo hin taane loltummaa keenya nurraa gateeti walii keenyaaf ajandaa nu itti walitti buunu nu uuma. Waan nu itti walii haasofnu ajandaa nu irratti hojjedhu. Waldaan Kiristiyaana amma seen ajandaa isheen guyyaa guyyaatti rooltu Kiristiyaanaaf Kiristiyaana wal lole walitti araarsuudha malee biyya alaa kana warra ala baate ala kana wangeela lallabuu dhiifteetti. Sababni isaa loltuudha isa jedhametu waldaa keessa taa'e lola kaasa. Lafti inni itti loluu qabu ture isa qilleensa kana seerratu Luusiferiidha.
namni inni ittiin lolu. Garuu ol deebi'ee gola keessatti lola eegala. Amala dabeessaati. Amala dabeessaati. Kiristiyaanni daboome. Kiristiyaana dabeessa ta'e mallattoo isa gola kee deebi'ee lola kaasa. Mana kee deebi'ee lola kaasa. Alaa yoo dadhabe golatti deebi'ee haadha manaa wajjin wal lola. Bakkeedhaa yoo dadhabe obboleessaa ol deebi'ee lola. Amala kiristiyaana dabeessaati. Kadhannaan qabu macaafa qulqulluun dubbisu lolli tokko dhumnaan golatti tokkoffaadha. Bakkee gaafa garuu dabeessa. Dhiirri manatti jannaa manaadha manaa sodaata'edha jecha tokko takkeedha. Isa kana dubbachuun miti. Wanta ati sodaati ol kan jiru si gararraa kan jiru waaqarra mataa kee ol kan jiru waaqayyoodha. Sii gadi kan jiru moo seexana. Ati namaa gadi ennaan seexana sin namaa gadi. Riyaa kee haa cabdeeta. Riyaan kee waaqarra jiru. Ati lafa keessa jirta. Riyaan kee samiirra jiru. Ati cabdees keessa jirta. Seexanni gaafa nabdii si kutachiisu jalqabu. Riyaa kee biraa deebite baratte. Tajaajilaan riyaa kee biraa deebite. Nagaddee riyaa kee biraa deebite gaafa inni siin jedhu abbaa sobaati ati. Riyaa kee kan cabe si eewu namni akka jedhume galgala kan. Wayyoo ganaa marata wayii kee ayittanii baaftu harka kana ganaa. Harka kee ol kaas. Raajiin sirratti dubbadha warra muka kolfaa ta'e jedhanitti hidhannoo haaraadhaan itti deebitu. Paawurii warra qaban waan barbaada. Afuura gubaa. Harka kee ol kaaftaa dandeesse. Harka duwwaa hidha warra siin jedhanitti hidhannoo haaraaf dibata haaraadhaan itti deebitu. Harka kee ofirra naanneessi nan hidhadhaa jedhi. Nan dibamaa jedhi. Golaan gadi baa jedhime. Tajaajilli kee godaa gadaa ba'u. Akan ilaabaa chaaniyaas. Barumsi kee yaadi kee ilaalchi kee mee gola keessaa gadaa ba'u yaa. Sila addunyaadhaaf abdatamnaan seexanni hidhannoo irraa hittee gola keetti deebifte tajaajila. Kiristiyaanamma qoodanni macaafa qulqulluu baatee addunyaa kanatti gadi ba'ee lallabu. Macaafa qulqulluu harkaa gadi lafa keesseetti oduutti laata. Saayitii namni itti lallabu mana kee oduu odeessan. Jaarsa tokko jira. An fakkeenyaan jaalladha. Isinitti tola garuu. Fakkeenyaan dubbachuun na tola. Jaarsa tokko jira. Barii amma saayitii afuritti abidda qamma taa'aatee waan amma si biddeen taljiti. Gaayyaa xuuxa achi taa'e. Yeroo hiriyaansa qotiisa camadanii qonna qotanii saayitii afuritti kan inni ganaa birdi libsi ofirra darbateeti lafa ibidda qaammannaati ka'a. Ibidda qaammataa olee harka jisee godhanii ibidda irra ta'a. Yeroo namni hojii hojjetu ibidda bira taa'eedha manaatti oduu odeessa. Maal hojiin hojjettu gaafeedhaan dhanna namaa ooyisaa'eedha ibidda bira taa'ee. Aktiivii nama godha'eedha. Wantoonni aktiivina kun na si'eessu jireenya koo dabalu itti ofitti dabaltu baay'een isaa gufuu jireenya keetii ta'a. Laallachaa deemuun gaarii. Seexanni haxxeedha. Addunyaa kanarratti haxxeen akka seexanaan jiru. Seexana jechuun salphaa miti. Qalal gootanii maa hin ilaalina. Waamamee wanxinnoo wayii miti. Seexanni mee waamu hojjaan see meetira tokko faa miti. Waan kuskuseettu. Waan akkasii wayitti ilaala namni abjuu keessa halkan gaafa deemu gufuu baqata seexanan. Yoo ti gajjedha takkeedha bakka seexanan natti dhufee deebi'a. Seexana jechuun gufuu miti. Seexanni kaabaa kibban qabu. Seexanni baaf liixan qabu. Seexanni hafuura. Laa kibbatti harka qaba jechuun gara kibbaa kana hira miti seexan hafuura. Iddoo hundumaa hira. Seexana jechuun waldaa kiristiyaanaa keetti hojjeta. Seexana jechuun mana bunaa keetti hojjeta. Konkolaataa keetti hojjeta inuma taadis. Kuma kee. Hidheetaa. Seexan. Yoo dubbadhe teerranni isinii deebi'a. Guyyaa tokko horii tiksinee galla. Gaafa horii tiksinu horiin kun baay'eedha. Tikee jechuun yoo xinnaate loon 200 ol. Tokko gattee nama natti hin galtu midhaan hin nyaattu galgala. Isin hin eenye isin baajaajii ergaa guddattan. Guyyaa tokko loon babbaddee tabsaate tu taphannuuti tu bishaan daannu akka jirutti loonni 200 ol sokkite badde. Tokkitti madam otoo yeroo sa'aatii tokko ga'e. Galgalan barbaanne nuti xiqqoodha nama 3 taanee tiksina. Galgalan barbaanne gaafa kaanu duran deema xiqqoo isaan nan caala waan ta'eef ulee yoo xinnaate humna koon ol taa'an hin baadee deema. Waan humna kooliin baadheen deema.
yoo waraabessi loon nyaate ana duratti fiigaga inni tokko sodan kottaan gallaa bakkidhanni maatitti himnannan dhiirabni ati qottuun jedheen asirra kaadhe inni otuun deemuun inni baatirii waan hin jirree fi gufuu wayi daandii kee dhaabata yoo nakkee dhakkee akkas jenne nakkee bakka bulgunnu nyaachuu dhufee muka yaabdan qopheeffadhaa hin jedheen dafee nutti galagaleen akka ajajaa wayiti ajajaa dhibbaateen inni tokko lakki mitiyee tokko waraabessa an bulguudhaan jedhe makka gurra sana amma inni ga'uun argituun jedhe kana seexanan nutti argame dheenitti maan yoo gatteenye gattaa ol ka mucaanni tokko annanii yaa'edha hiniyyiin qoy muka yaabu wayyaa qoy hiniyyiin hin jedhe gaafan itti adeemu inni natti adeemu duran du'aatis hin booda deebi'aa deetka xiqqoo isheen arraachisi qa duran bu'aan jedhe itti siqeetan dullaa isaan harkaru kwaa gaafan godhu hin soqos muka harka kee kennitaa dandeesse inni si sodaachisaa jiru lubbuun qabare waaqayyo an ergaa kee fandii maara wayyoo way dafii lafaa kay ameen jedhe godheessa inni na sodaachise lubbuun qabu jedhi raaju jed meechuma dhaabadhaa mee warra taa'anii afan ilaalaa ama tokko kan namaa ofitti harkifti laa gidduu sana dhiis kan kee mitiis daa'ima baataay taa tokko ka'uma jibbatti daa'ima nama humnaan ofitti harkisee boosisa isin ajaa'iba siistemi seexanaa salphaa miti jedhan waanuma buna shidii tokko gadi dhuddee gadi baatee itti abbaatee sabbaa kee dhattattuu miti seexanaan akkasin jedhamu seexana jechuun habshaal yeroo jalqabaatiif nama duula waaqayyo irratti baneedha humnatti waaqayyoon lolu nama qabaateedha mootummaa waaqayyoo cabsuudhaaf nama yaaleedha seexana jechuun nama waaqayyoo irratti sin caaladhee ka'eedha of tuulummaa isaatiin gad darbate waaqayyo haboota harkaa fuudhame malee qulfii harkaa fuudhame malee furtuu dhabee taa'ee hedhee bu'a malee seexanni salphaan turu waaqa furtuu harkaa fuudhe malee mee kana beeku diinni koo furtuu hin qabu jedha balbala koo jedha inni cufee na rakkisu qulfii hin qabu jedha gad deebisee na boosisaa jedha yoo dattee ameen jette waan sii dubbadha ameen jetta seexanni humna ittiin balbala kee qolloofu hin qabu gad deebisee si qora malee akkasi gad deebisee si boosisa ata ofumaa nan du'e bakka hiriyaa koo kee hancabettee dhangafa jisitee boosa galkanii guyyaa humna ittiin balbala kee qolloofu hin qabu furtuun harkaa fuudhameera quba kee akkas godhi diina koo harka furtuun hin jiru dhugaan isiniin jedha seexanni kana hin jaallatu diina koo harka furtuun hin jiru systematical yookiin tooftaa ittiin seexana loluudhaaf isa jalqaba kiristaanni tokko hidhachuu qaba seexanni suufiin sodaatu seexanni mataa hojjetachuudha kan hojjetan fataa jedhanii itti ba'uun sodaatun isaaf isa gaarii dhawuti seexanatti caammas akkas uffadheen naqaa maal abbaa sana godhattee uffattee itti dhaquun dandeessu akkas miti hidhannoon ittiin seexana lolan isa jalqaba mi'a lolaa isa kan waaqayyoo ta'e hidhachuudha malee isa kunoo suuqidhaa guraagee biraa bittee uffattu miti mi'a lolaa ittiin seexana lolan isaan buddeen nyaattu yookiin immoo uffattee ittiin gabaa dhaqxaa ittiin waldaa dhufta gaariidhaan isaan seexana loluun hin danda'amu jedhe mee warri na dhagaartan harka kan balaasaa walitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo tokko uffadhu tokko lafa kaa'i kan jedhu immoo hin jiru guutummaatti hidhadhaa naa dubbisimee waaqa ishi qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadha dhaabadha akka nama kophee kaatutti wangeela nagaa fudhadhaati isa lallabuuf qophaa'a kana hundumaa irratti amantii akka maalitti akka gaachanaatti
isaan xiyya isa hamaasan warra boba'aa deeman dhaamsuu dandeessu. Fayin akka gonfoo sibiilaatti sagalee Waaqayyoo akka maalitti? Eeshi. Sagalee Waaqayyoo akka billaatti fudhadhaa. Qatil. Bakka. Kan nallo lamee jireenya kootti sheexee taphattee namni dhuu wantoota ammaa kanan qabu. Kiristiyaanni wantoota ammaa asirratti caafamanii jiran hidhatee jiru naa kaladhuu wedhee mana nama biraan naqu qaba harka isaarra jira waan ta'eef jira harka isaarra caakka jiru billaata harka isaarra sagalee Waaqayyoo miilanna dhukkubee kan jenne wangeela nagaa hidhateera. Qullaantee maaloo natti qorre kan jenneef qajeelummaa tokko maddaa sibiilaatti anna isaatti uffameera. Mataa koo fokkisa kan jenneef fayyina turreera. Hidhataa dhaba. Sodaachisuu barbaadde yoo ta'e oduu dhiisiitii hidhadhu. Lafta itti hidhattu immoo mana bunaa miti kan annaatti deebi. Namni na dhaga'e. Kiristiyaanummaan lafti itti qophaan nama haasofsiiftee miti Waaqayyoon haasofsiifteeti. Yeroo baay'ee amma wantoonni keenya kiristiyaanummaa kana keessatti wanti nu jala jallatu. Harka kee rukutaame. Haxxummaa seexanaatiin mormuudhaaf wantoonni ammaa dirqama isa barbaachisa. Fedhii miti. Maal godhaa? Haati kooyyuu qabdi jedha tokko. Ati akkamiin kadhattaan haadha koo gobuziidha jedha. Kooyyoo achi iddoo sii qabdi. Iddoo qabdee si heddachi. Haati kee. Gaafa gooftaan dhufu haadhuma keessi dhiisee sokka. Hin qabdu taanaan ni nafta. Qolli nafaa qishirri hin deema. Galabaan ni nafaa sanyii deema. Haadha koo waldaa irratti amane walqixxee miti beetta. Abbaa faatii waldaa dhaqan ilmi immoo karaa biraa ba'a. Yoo haati dhufte immoo abbaan hoteela oola. Wal duukaan dhufu ishee dhaqeedha. Waalqoodhaa isheen. Biddira maalitti biddireeffatte haadha keetti? Kiristiyaanummaa keetti namni bakka bu'uu hin danda'u. Dubbadheera yeroo tokko. Nama bakka buufachuun hin danda'amu. Laftatti namatti bakka buufattu lafa hikkubitti. Hikkubii namni bakka sii bu'ee sii fuudhuu danda'a. Namni sii kaffaluu danda'an jedhe. Kiristiyaanummaa nama bakka buufachuu hin dandeessu. Abalu dhaqitti naa rakkadhu har'a naa dhaqu dandadhabe. Naqu waldaa hin jedhamu akkas. Suma ofii keetti dhuunfaa keetti si barbaade Waaqayyo. Akka maatiitti nama tokko ergaa inni dha walgahii gandaati. Akka maatiitti mana Waaqayyotti nama tokko ergitamitti akka dhuunfaa keetitti qophaa kee taate mana Waaqayyotti dhiyaatta. Fuula Waaqootti dhiyaatta. Namni kana dhaga'e. Maal amma kun kanarra maal barbaaddu amma? Jireenyi kee yeroo hundumaa haaraa ta'uun barbaadda? Kadhatatti deebi'i. Jireenyi kee yeroo hundumaa akka ol ka'uun barbaadda? Galateeffadhu. Gurbaa tokkotu hin kadhata. Ilaa buddeennaa kenniya Waaqayyo jedhee kadhate. Idduma garaarraa qofalti kun. Ilaa buddeennaa kennee jedhee kadhate Waaqayyoon. Nagaama. Ni tola. Isa fuudha. Ila hasna dhaggeeffadhaa. Buddeennaa kennee jedhee kadhate. Kadhata isaati. Nan beelee. Hin ture immoo bishaan jennaan immoo bishaan kenneef ammoo bishaan dubbee bu'ee bishaan kana baate otus biraatitti geeddartee isa kana. Buddeenni kunoo bishaanni kunoo nyaatan jalqabume hafaantutti bare beektaa nama tokko yoo Waaqayyo hojii kenneef inni dhiphateedha ganaa immoo dhiphateedha Waaqa warra rakkisa isa dhiphaa sana keessaa hojjedhuu ba'i. Malee ganaa funyoo sitti kaayisii harkisee mana chekkee asii baasa miti Waaqayyo hojjedhuu ba'iidhaan mana xinnoo sana sii kenna. Xuruudha wanti hin jibbinaa. Otuu kadhatu dubbee mirindaanis bu'eef. Amma immoo lafatti baatu dhabe
mirindanas, suraatinas, bishaanas, buddeenas harkatti hin baatu reef. Maa inni lafan kaawna bee waaqayyo jedha gana. Qoy galafa keessu dhabde do shat godhe hunda isaa harkaa fuudha. Maali qalliin beettu ati jedhe. Kadhata beeki harka kee ol qabi. Galgala kana guutummaan guututti si hidhachiisa waaqayyo. Kadhanni keen jallatu jireenyi keen jallatu akkati qajeelteetti fuftuuf hafuurri waaqayyo galgala kana namoota hidhachiisaa naan jedhe. Guddisi yeroo sadii ameen 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 jedhime.